namni waaqatti amante sodaattu jechuudha. Sagalee koo kanan gadhumaatti dhaggeeffadha. Share coupling nama 50 godha. Waaqa keessan sodaadha. Amantaatti amantaniin hunduma keessanuu musliimaaf kristaan ortodoksii pheenxee osoo hin jedhin hundumti keessanuu sagalee koo kana dhaggeeffadha. Namoonni Maariyaamiidhaan faarfatan waaqa tolfamaa waaqessu. Namoonni ergamoota faarfatan waaqa tolfamaa waaqessu. Namni waaqatti amante sodaattu jechuudha. Inni musliimas Allah isatti amantu. Ishin ortodoksis warri ortodoksii dhiiris dubaris waaqa keessatti amantu jechuudha. Ergamoota qulqulloota waaqayyoo namni kabaja. Pheenxonnis waaqa keessanitti amantan sodaadha. Sagalee koo kana dhaggeeffatan malee na biraan darbina. Ani waan biraa isiniin jechuuf miti. Ani waa tokko isiniin jechuuf miti. Yaa obboloota koo beetelee warra baafannoo. Yaa obboloota koo beetelee warri musliimaa. Yaa obboloota koo beetelee warri pheenxee. Ani kan hin jedhu amantiinoo kan abbaati. Amantiinoo kan abbaati. Amantiin keessan akkasin jalaa tuqamu yoo hin barbaanne amantii namaa maa tuqxu. Amantiin kan kooti. Ani kanan itti amanin na fayyisa. Tole akka amantiin keessan isin jalaa narrabsamne yoo barbaadan amantii namaa hin tuqinaayi. Namni amantii ofii jaalatu amantii namaa hin tuqu. Ati amantii kee jaalattaa akkas jalaa tuqamu barbaaddu waaqa itti amantaa ofitti amanamummaa qabdaa waaqni kee akkasi fayyisu. Tole nuti sin jalaan tuqnu nu jalaan tuqina. Wal kabajna. Amanaa. Ani obboloota koo musliimaa nan jaaladha. Obbolummaa lafarraa jechuudha. Nuti obboloota koo ani nama kamiyyuu nan jaaladha nan kabaja. Nama amantii isaa jaalatus baay'een jaaladha. Waaqa keessan jaalattu waan ta'eef amantii musliimaa baay'een jaaladha. Ani nama musliimoota hunda nan jaaladha jechuudha. Maaliif amantii isaa waan jaalatuuf. Anis immoo kan koo nan jaaladha jechuudha. Maaliif amantii koo waan nan jaaladhuuf. Pheenxeenis akkasuma ta'uu qaba. Amantii kee jaalatta taanaan kan si taanaan kan koo maal si galche. Musliimnis kan saa taanafiin ana maal na galche kan saa. Naa ta'a na fayyisa jedhee dhaqe miti ana maal na galche kan saa. Kan koo kan ortodoksii immoo maal nama galche. Lubbuu kooti kan itti naa gaafatamu jira. Ani naaf mala na fayyisa jedhee amane miti. Anaaf namni du'u jira. Gaaf sana naaf garafamtu. Naaf wareegamtu. Naaf gubattu. Bakka na dhiisa. Kanaafu amantiin nama tokko kan hin tuqamne yoo amantii walii keenya tuquu baanne hundu akka waaqeffatutti akka amantii isaatitti bakka jirutti haala jirutti biyya isaatiif kadhate nageenya waliitiif yoo kadhate hoo yoo walqeequun kun hafe hoo yaa obboloota koo musliimaa yeroo ortodoksii waan barbaade faarfate in arrabsinaa jala deemtanii kuni waaqa miti kuni nama waanuma fe'etti amanu dhagaatti illee amanu joo dhagaatti amanu girgiddaatti amanu namatti iyyuu amanu isin kan keessan beektu miti isaa bira darba waaqayyo laphee isin yaa kennu jedhaani. Ana mee komentii nama tokko jala seene yookiin sagalee baasee yaa musliima isin sirriin jirtan jedhee hana beeka lakki. Maaliif nana dannaqaan maaliif warra amantii isaaniitiif guyyaatti si'ashan sagadan nana dannaqa maaliif goobaziidha amantii isaaniitiin. Anis immoo akkasuma amantii kootiin baay'een goobaziidha. Amantii koo baay'een jaaladha. Kanaafu nama amantii koo tuquun jaaladhu. Kanaafu edda nama amantii keessan tuquun jaalanne amantii namaa maaf tuqxu? Qoy namni amantii isaa jaalatu akkamitti amantii kee dhiisi namaan jedha. Namni amantii isaa namni dhuguma lubbuu isaatiif amanu akka amantii kan saawwa dhiisi jedhaniin hin jaalatu akkamitti amantii namaa dhiisi jedha. Amantii jechuun ikkoo abbaan kan itti amanuudha. Kun ikkoo yookiin immoo silxaana miti bar. Anatu caalaa aangoodhaan kan jettu silxaana miti. Kuni silxaana miti. Kuni amantii waa'ee lubbuu waa'ee du'aaf jireenyaati obboloota kiyya. Beetelee shamarran ragaa jedha. Gaafa waa'ee Yesuus lallabdu Maariyaamiin akka isa dhalte in irraanfatin. Maariyaamiin Yesuus Kiristoos akka deesse in irraanfatin. Gaafa ergamoota arrabsitu waaqayyo ergamoota isaa akka inni nu eeganiif akka inni nu erge in irraanfatina. Akka isin eeganiif ergamoota koo isiniifan erga akka jedhe in irraanfatina. Ergamoota waaqayyo nu kabajaan nutti erge waan ta'eef gaafa kan waaqayyo kabaja isaan irraan buusina. Ani kanaaf ta'u amani. Ana waan biraa isiniin jechuuf himte. Walii keessan in arrabsina. Hunduu akka amantii isaatitti haa kadhatu. Waaqa isaa haa amanatu. Waaqa keessan sodaadha. Waaqa keessan sodaadha. Beetelee warra baafannu yeroo warri musliimaa waan fedhan akka fedhanitti sagadan akka fedhanitti qara'an waan isin galchuun qabu.
dhimmi isaanii isin hin galchu. Isaan kan isaanii akka dhatan asagadan. Kanaa miti sirriin kun sirriidha jettanii biraan naqina tole. Warri immoo musliimas dhuftanii Iyyasuus nama, Maaramiin nama, malaa'iktiin nama waan isin galchuun qabu jechuun kan keessan beektu keessan jaallattu taanaan kan namaan tuqina. Warri pheenxee hoo Iyyasuus jaalattaa eeyyee siifaa taasisu. Waaqa kee itti amantaa eeyyee Iyyasuus inni boontaa eeyyee kalaas Iyyasuus kee amanatte miti jabaadhu amantii keetiin cimii sagadi. Sirriitti kadhadhu kara Iyyasuus keetitti boo'i sila namaa dhiisi. Waa'ee namaa dhiisi. Ati koo waa'ee namaa dubbatte taanaan cubbuu hojjetaa jirtaa bara. Ati cubbuu nama sanarraa dhiqaa jirtaa bara. Ati koo yeroo qulqulloota arrabsitu waan nama sana balleessite sitti fakkaata. Ati garuu cubbuu namootaa irraa dhiqaa jirta. Ati waaqa keetiif amanamtaa? Waaqa kee ni jaalattaa? Dhuguma waaqa kee jaalattaa taanaan jabaadhu amantii kee isa qabdutti nama ilaalin. Amma fakkeenya ana laaltanii dhufina. Ani ortodoksiidha. Amma baay'een namaa jechuudha musliima. Garuu ana ortodoksii waan ta'eef ana jaalattee kara amantii ortodoksii dhufin. Waa'ee ortodoksii, waa'ee amantichaa barattee dubbistee hin beektu taanaan hin dhufin. Ortodoksiin tokkos immoo kara musliimaa dhaqxee ortodoksiin arrabsin. Maaliif seeti? Waa'ee ortodoksii in turte maqaadhaaf malee dubbistee hin beektu waan ta'eef. Musliimni tokkos immoo kara ortodoksiin dhufin. Erga kara ortodoksii dhuftee immoo musliima hin arrabsin. Erga kara ortodoksii dhuftee musliima hin arrabsin. Maaliif musliima taate turte malee waa'ee musliimaa hin beektu turte. Quraana dubbistee hin beektu. Sagada guyyaatti si'a 5 sagaddee hin beektu. Waa'ee dhuma musliima ta'aniifu hin beektu turte. Kanaaf musliima keessaa baatee ortodoksii dhufte. Namni amantii isaa beeku, namni amantii isaa jaallatu amantii hin qayyaru. Amantii qayyaruun nama fayyisu. Amanuutu nama fayyisa. Hojii gaarii hojjechuun nama fayyisa. Kanaafuu walii keessan hin tuffatinaayi. Ani faarfadhe ana laaltanii ani waan amantii koo jaalladhuuf ana laalte yoo dhufte akkas miti kanatti fayyitu bara. Waa'ee ani jaalladhee fayyeef sana laaltee dubbistee waa'ee macaaf quddisiin dubbatu sana yoo barte dhugumuma hin fayyita. Garuu ana laaltee dhufte taanaan namoonni baay'ataniidhaaf yookiin gara namni baay'een jiru laaltee deemti taanaan ati fayyina miti bara. Namum laaltee deemta. Har'a ana jaalattee yoo musliima keessaa baatee ortodoksii dhufte borummoo yoo sitti bareede tokko pheenxee laaltee baata jechuudha. Iftaan immoo yoo sitti tole protestantii taatee baata jechuudha. Har'a immoo yoo musliima jaalattee musliimni sitti bareededha musliima faana deemte. Boros immoo kaatolikiin innaa sitti dhufe jechuudha. Musliima irraa baatetti deemta gara bira. Nama laaltanii hin deemina. Amantiin nama laalanii miti kan deeman. Amanuudhaan deemu, fayyuudhaan deemu, dubbifatanii ilaalu, baratanii ilaalu, dhamdhamanii ilaalu. Waa'ee amantii keessaniyyuu kan rakkatee rakkoo isaatti matee rakkoo isaarraa fayyatu beeka jechuudha. Disi dubbisutu beeka jechuudha. Kan sagadutu beeka jechuudha. Kan tsoomutu beeka jechuudha. Waa'ee tsoomii kan hiikni isaan galleef baay'ee jira. Tsoomuu malee jechuudha. Namni tsoomeedhaaf kan tsoomu baay'ee jira. Namni sagadeedhaaf kan sagadu baay'ee jira. Waan sagadduuf beeki. Waan amantee jirtu beeki. Kanaan asitti garuu amantii walii keessanii hin xiqqeessinaa. Waaqa keessan sodaadha. Inni waaqatti amantan sodaadha. Uummanni afaan kana dhageessan hundi musliimas ta'e, ortodoksis ta'e, pheenxees ta'e maqaa waaqa itti amanteen isa sagadduuf, isa soomtuuf jedhiiti. Amantii walii keessanii hin tuqina. Amantii mataa keessanitti cimaa dhaabbadha. Waan itti amantaniin kadhadhaa sagada. Pheenxoonis jabaadha. Waaqayyo isin haa gargaaru. Akka amantii keessanitti waaqa keessan kadhadhaa. Ortodoksiinis jabaadha. Akka amantii keessanitti waaqa keessan kadhadhaa waa'ee lubbuu keessanii. Musliimoonnis immoo akkasuma waa'ee lubbuu keessanii sagada. Garuu waa'ee namaa dhiisa. Ati kana, ati bareeda, ati bushaadha, ati gadheedha. Amantii namaan tuqina. Waaqa keessan sodaadha. Waaqa keessan sodaadha. Amantii namaan tuqina. Ortodoksis ta'e, pheenxes ta'e, musliimas ta'e amantii walii keessanii tuqina wal jaaladha bakka. Walii keessan jaaladha. Keenya amantiin xalaata keellee jaaladhu jedha. Warra si jibban illee jaaladhu. Warra si busheessa, warra si hadheessan jaaladhu jedha. Mee amantii eenyuti mee kan nama arrabsi jedhu. Amantii eenyuti mee kan qeeqi jedhu. Jira kan keessan keenya keessa garuu hin jiru. Kan si jibbu xalaata keeyyuu jaaladhu jedha. Kanaafuu walii keessan jaaladha. Waliin jibbina. Nama ta'uu keessaniif bichaa wal jaaladha. Amantiin kan abbaati. Abbaan girgiddaa taa'amanu, barrii taa'amanu. Namaaf sagadu, sangaaf sagadu, dibichaaf sagadu nuun galchuu. Waa'ee mataa keenyaa beekuu qabna. Sila namaan an galchuan. An kan kun jaaladha kan kun beeka. Nama sin qeequ. Ati kana ta'e sana ta'e hin jiru.
abbaan kan ta'uuf itti amanu mabtiisa waa'ee lubbuusaa ana nan galchu waan ta'eef adaraa waaqayyo waaqa keessan sodaadha waaqa keessan sodaadha